Barnoota viidiyoo ediitingii walitti fufiinsaan guyyaa 30 isin barsiisaa jiru keessaa harri guyyaa 9ffaadha. Barnoota keenya guyyaa 9ffaa irraatiin immoo akkaataa ittiin baakgiraawundii keenya bilarii goonu yookaan immoo bareechuun isinitti agarsiisa jechuudha. Isa kana viidiyoo kana keessatti waliin ilaalla waan ta'eef aga xumuraatiin hordofaa. Nama aga xumuraatiin hordofee immoo tiippii tokkoon qaba waan ta'eef xumurratti ilaaltu nafaana tura. Okay, baay'een keessan akkuma gaafataa turtanii viidiyoo hojjennu akkamittiin baakgiraawundii isaa bilar goona jettanii gaafataa turtaniitu sirriidha. Baakgiraawundii viidiyoo keenya bilar gochuun baay'ee tokko nu barbaachisa, baay'ee viidiyoo keenya bareecha jechuudha. So kanaaf immoo kilikii tokko ittiin akkamittiin kaapkatii keenya keessatti akkamittiin akka bilarii goonu isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba irratti viidiyoo baakgiraawundii isaa bilarii gochuu barbaanne yookiin dhimmisiisuu barbaanne gara kanaanii fidannee jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo kana yoo ilaaltanii baakgiraawundii isaa kun kitaabonni jiranii akkasumas illee wantoota sheelfiiwwan jiran kun sirriitti ni mul'atu jechuudha. So kana bilarii goonee kana qofaa akka ni mul'atu gochuudhaaf maal goona? Gara gadii kana dhufuudhaan maal goona? Effect kan jedhu kana keessanii seenne jechuudha. Effect jedhu erga seenne booddee viidiyoo effect kan jedhu bakka kana ni jira. Kana keessanii seenna. So kana booddee bakka searchii kanatti spot bilar jechuudhaan searchii ni goona. Okay, searchii gaafa kunu spot bilar kan jedhu bakka kanatti nuuf fidee jira. So al takka ni tunna. Ammas lammaffaa ni tunna. Egaa lammaffaa tunnee booddee seetingiiwwan nuti sirreessinu bakka kana ni jiru jechuudha. So kanaaf maal goona nuti bakka kana range kan jedhu jalqaba irratti range kan jedhu jechuun yoo baay'ee achi buutuu barbaanne bilarii keenya fakkeenyaaf baakgiraawundii maal ta'e jechuudha. Baakgiraawundiin ni mul'ate objektiin keenya yookiin immoo namni gara duraa jiru kuni ni dimimmisaa yookaan bilarii ta'e jechuudha. So gaafa immoo akkas bunnu akkasidha jechuudha. So giddu galeessatti inni kana nuti maal goona viidiyoo keenya ilaalaa fakkeenyaaf asii bakka kana viidiyoon keenya waan inni fakkaatu ilaala, bilariin keenya waan maal akka fakkaatu ilaala. Gara gadii kana reenjii sirreessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa akkas godhu sirreessine fakkeenyaaf kuni okay 20 irratti baay'ee bareedaadha jechuudha. Okay 20 irratti naateera. Kana booda ammas immoo warreettan kana intensitiiin ni jira bakka kana, giloowun ni jira, kararii ni jira jechuudha. Kana sajjeestii ni goona jechuudha. Fakkeenyaaf kuni ammam bilarii akkaniitu fakkeenya baay'ee akkanii bilarii ta'uu yoo barbaanne haala kanaanii akkas goone jechuudha. Bakka kana ilaaluu dandeessu yeroo asii butu. So fakkeenyaaf gara boodaatti gaafa butu irraanii badii jechuudha. Baay'ee bilarii ta'e jechuudha. Giloowwan kunis immoo akkasuma fakkeenyaaf giloowwan kun yoonni gadi bu'ee gaariidha. Inni kan biraa munsiitii kanas xiqqoo yoon as buute gaariidha. Haala kanaan jechuudha. Inni kan biraa kalariidha. Kalarii kanas immoo baay'ee fakkeenyaaf yoo isin agartanii bakki kun maal ta'e kalarii baay'ee godhatee yookaan goone immoo kalarii isaa balleessina jechuudha. So kalarii kanas giddu galeessa goona. So kanaan booda bakka kana kaansel kan jedhu kan tunna raayitii ni goona keessaa ni baana jechuudha. Kana booda bilariin keenya bakka kana nuuf galee jira. Bakka kana tuquudhaani yoo isa kana qabnee harkisna waliin geenya jechuudha. Haala kanaan bilarii goona baay'ee bareeda. So gaabumatti viidiyoon keenya sila bakka kanaa jiru jechuudha. Bilariin isaa baay'ee bareedee jira jechuudha. Amma baay'ee bilarii ta'ee bareedee jira. Fakkeenyaaf sirraa yoon isinitti agarsiise kanarraa as butuudhaani bilariin hin taane immoo kana fakkaata jechuudha. Gabaabumatti haala kanaan viidiyoo keenya irratti bilarii ni hojjennaa jechuudha. Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata akkasiin baay'ee irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Namooti barnoota viidiyoo ediitingii viidiyoo dheeraa isaa barbaadanii karaa YouTube chaanalii Teeraa Dijiitaal kan jedhu YouTube irra deemuudhaan achiin hordofaa isiniin jedha. Galatoomaa.